Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroonni jalqaba gara YouTube kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan jammara. Ayyee wannan qabadhe viidiyoo gabaabduu tokko qabadhe isinii dhufe. Viidiyoo gabaabduu qabadhe isinii dhufe kun akkamitti loogoo YouTubaa yookaan loogoo Facebookiidha. Akkasumatti Instagram wannuma hundaa'u akkamittiin kireet gochuu isa dandeenyuuf kireet gochuu dandeenya isa jedhuuf viidiyoo kana ilaala. Sana booda viidiyoo feetan kireet gochuu dandeessu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu ilmaan Oromoo hundi keessan gara addunyaa mara keessa facaatanii argamtan. Har'a barumsa tokko qabadhee isinii dhufe. Barnoomti ani isin qabadhee dhufe kun waan amma dura barsiifamee nama bira barsiisee darbe ta'uu ni mala. Garuu namni hin hubanne, namni nam tokkorraa waan hubanne nam tokkorraa waa hubachuutu mala jedhee qabadhee isiniif dhiyaadhe. Barumsichis maal fakkaata? Warroonni loogoo YouTubeas ta'e akkasumas Facebookaa viidiyoolee garaagaraa warreen hojjetan warreen waa maxxansitan viidiyoo jalqabaa akkamittiin onlaayinii irratti kireet gochuu dandeenya isa jedhu na faana bu'aa isinitti argisiisa waan beekurraa. Kanaafuu warri jalqabaa viidiyoo kana argitan yookaan amma gara yuutuubiitti kanaa dhuftan sabskiraayib gochuun jammaraa viidiyoo yeroo ilaaltan laayik godha. Akkasumallee yoo isinitti tole yoo barumsa irraa argattan hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Amma qaxxeetaa wada barumsaan gallaa jalqaba irratti viidiyoo tokko kireet gochuudhaaf gara Google Chrome keenyaa ni seenna. Google Chrome na jalaa batame Google Chrome keenya ni seenna jechuudha. Google Chrome yeroo seennu kun akkuma isin argitan kana felixpriest.com jenneen barreessina. felixpriest.com isa jedhu kana ni barreessinaa jechuudha. Yeroo barreessine bifa kanaan nu dhufa. Yommuu bifa kanaan nu dhufe get started for free isa jedhu kan irratti ni dhaana. Get started for free isa jedhu irratti ni dhaana. Yommuu asitti maal nu gaafata gonkumaa loogoo hedduu ta'ee as keessa jira. Innis maal isinii gaafata? Firii miti. Kan firii ta'e argachuu fi karaan itti argan yooniif paaspoortii, yuuzarneemii, faaristineemii, laastineemii, imeeyil adireesii, paaspoortii, konfarmii paaspoortii isa jedhu kana yooniif ka guunnu taate maallaqa nu gaafata. Kanaafuu maal goona? Sign up with your Google account isa jedhu kan irratti dhoofna jechuudha. Ayyee mee shabakaan hedduu tokko dadhabaadha. Seerchi godhee haa fidu. Yeroo inni nuuf fide as keessatti kun akkuma agartan kana imeelii an as keessaa qabu na gaafata jechuudha. Imeeliin an as keessaa qabu kana yoo inni na gaafatu imeelii tokko haa filadhu. Mee nuun start ka jedhu kanan filadhaane imeelii kooti jechuudha kuni. Paaswoordii tokkollee isin hin gaafatu qaxxeetaadhuma isin keessa galchaa jechuudha. Ayyee yeroo niif qaxxeetaa keessa isin galchee maal jedha amma kuno amma galleerra jechuudha. Amma wanneen kanneen isin as keessatti argitan kuni warra firii isin kireet gochuu dandeessanudha. Ayyee amma OBN, OMN warroonni firii hin ta'in warreen watermarkii hin ta'in eessa keessatti argamu? Lakkoofsa kanneen keessatti argamu. Warroon akka miidiyaa gurguddaa kan OBN kan OMN miidiyaa gurguddaadhaaf tajaajilan kun as keessatti argamu jechuudha. Nu isii kana dhiisneetu warra firii filanna. Firii number 1 irra dhufna. Number 1 irra yeroo dhufne asuma keessa gaddeemne kanneen keessa ka isinitti tole jechuudha. Ayyee mee anamma jalqaba irratti viidiyoo kana isin argisiisu loogoo kana. Loogoo kana akkamittiin kireet goone gara intinii keenyaatti gara mobaayila keenyaatti daawunlood akka gochuu dandeenya. Amma kuni introodha maqaa hin qabu jechuudha. Ayya akkuma agartan kana introodha ammallee kireet hin godhamne. Isa kana maal goona? Customize now isa jedhu kana gattuina. Yeroo isa gattuine upload image isa jedhu kanan gattuina al tokkoofi upload image isa jedhu kana eega gattuine booda mi'a nama fakkeenyaa fi suuraa tokko haa filadhu as keessaa. Suuraa baay'ee ammee kanuma namicha kana irratti haa filadhu. Naaf godhe jechuudha. Ayyee isa sanatti eeganni naaraa hiitee al takkaa fi saayizii viidiyoo kanaa waliin qixxeessa.
isin kan isinitti tole filachuu dandeessan. Amma kun guutuu ta'uu hin danda'u gara tokkorra waan ta'eef neekistiin jedhaan. Eegan isa kana neekistii jedhee asirratti mee maallu gaafata Aburayyaan haa jedhu mee amma maqaa kan koo duraan as keessa jedhee waan jiru sabiskiraayib jaafartaa jirtu isa jedhu kana ammallee barreeffama waan feetan as keessatti barreessitu asirratti hoo barreeffama loogoo yuutuuba keessanii fakkeenyaaf anammee Sigimoo Tuub haa jedhu Sigimoo Tuub jedheera. Hayyee eegan kanneen godhe asirratti audio intinii kanaa filattaa jechuudha. Ani filachuun barbaanne hayyee amma gaa guutummaa isaa xumurreera jechuudha. Asirratti gattu hin make reviewers instead jedha. Yes in previewed. Hayyee amma kireet godhe kanaaf maadha viidiyoo kana cheek godhe ta'uu isaa cheek godhe gara mobaayil foonii kootti daawunlood gochuu qofaa jechuudha. View my orders. Kanin kireet godhe kanan duratti kireet godheera hundi kunu mee amma isa kana cheekaa godhu click for previews. Shabakaan koo waan dadhabaa ta'eef malee silaa hin turuu. Hayyee mee isin argisiisu hundaafu kunoo akkuma isin gartan Aburayyaan kunooti jechuudha. Akka kanatti eeganni isinii baase booda maal gootan irraa of duuba deebitaniitu daawunlood gochuudhaaf kunooti inni daawunlood gochuun nama dhibu daawunlood and share isii jettu kana qaxxuytan HD HD kunoo kanama feetanii lamaanuu bifa HDtiin gadi bu'aa. Amma fakkeenyaaf HDdhaan gadi buusu HDdhaan gadi buusaa jechuudha. CD irratti gadi buusa sim kaardii koo irratti kunoo gadi bu'aadha jechuudha. Akkuma isin argitan kana gadi bu'aa jira. Kireet gochuu haala kanaan ni dandeenya. Lama ta'e gadi bu'u jira innan dura dha'elleen isa takka irraan kaa'aa jechuudha. Kansal amma hayyee viidiyoo kana gadi buuseera jechuudha. Mee haa ilaallu walumaanu viidiyoon amma gadi buuse hayyee kanaa jechuudha. Mee haa ilaallu laa amma gadi buuseera jechuudha. Obboloota koo kabajamoo warri beektan silaa beektanii warri hin beekne irraa fayyadamaan isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Viidiyoo isa jedhu kana ni barreessinaa jechuudha. Yeroo barreessine bifa kanaan nu dhufa. Yommuuniif bifa kanaan nu dhufe get start for free isa jedhu kan irratti ni dhaana. Get start for free isa jedhu irratti ni dhaana. Yommuu asitti maal nu gaafata gonkumaa'u loogoo hedduu ta'etu as keessa jira. Innis maal isinii gaafata firii miti. Kan firii ta'e argachuu fi karaan itti argan yooniif paaspoortii yuuzarneemii faaristineemii laastineemii imeeyil adireesii paaspoortii konfarmii paaspoortii isa jedhu kana yooniif ka guunnu taate maallaqa nu gaafata. Kanaafuu maal goonaa sign up with your google account isa jedhu kan irratti dhoofnaa jechuudha. Hayyee mee shabakaan hedduu tokko dadhabaadha. Seerchi godhee haa fidu. Yeroo inni nuu fide as keessatti kun akkuma gartan kana imeelii an as keessaa qabu na gaafata jechuudha. Imeeliin an as keessaa qabu kana yoo inni na gaafatu imeelii tokko haa filadhu. Mee nuun start ka jedhu kanan filadhaane imeelii kooti jechuudha. Kuni paaspoortii tokkollee isin hin gaafatu qaxxeetaadhuma isin keessa galchaa jechuudha. Hayyee yeroo niif qaxxeetaa keessa isin galchee maal jedha amma kunoo amma galleerra jechuudha. Amma wanneen kanneen isin as keessatti argitan kuni warra firii isinii kireet gochuu dandeessanudha. Hayyee amma OBN OMN warroonni firii hin ta'in warreen watermaarkii hin ta'in eessa keessatti argamu? Lakkoofsa kanneen keessatti argamu. Warroon akka miidiyaa gurguddaa kan OBN kan OMN
miidiyaa gurguddaadhaaf tajaajilan kunoo as keessatti argamu jechuudha. Nu isii kana dhiisneetu warra firii filanna. Firii nambar 1 irra dhufna. Nambar 1 irra yeroo dhufnee asuma keessa gaddeemnee kanneen keessaa ka isinitti tole jechuudha. Ayyee mi'a anamma jalqaba irratti viidiyoo kana isin argisiisu loogoo kana. Loogoo kana akkamittiin kireet goone gara intinii keenyaatti gara mobaayila keenyaatti daawulood akka gochuu dandeenya. Amma kuni intiroodha, maqaa hin qabu jechuudha. Ayya akkuma gartan kana intiroodha, ammallee kireet hin godhamne. Isa kana maal goona? Customize now isa jedhu kana gattoyna. Yeroo isa gattoyne upload image isa jedhu kanan gattoyna al tokkoofi upload image isa jedhu kana eega gattoyne booda mi'a nama fakkeenyaa fi suuraa tokko haa filadhu as keessaa. Suuraa baay'ee ammee kanuma namicha kana irratti haa filadhu. Naaf godhe jechuu. Ayyee isa sanatti eeganni naaraayitee al takkaa fi saayizii viidiyoo kanaa waliin qixxeessa. Isin kan isinitti tole filachuu dandeessan. Amma kun guutuu ta'uu hin danda'u gara tokkorra ila waan ta'eef neekistiin jedhaan. Eegan isa kana neekistii jedhee asirratti mee maallu gaafata Aburayyaan haa jedhu mee amma maqaa kan koo duraan as keessa jedhee waan jiru sabiskiraayib jaafartaa jirtu isa jedhu kana ammallee barreeffama waan feetan as keessatti barreessitu. Asirratti hoo barreeffama loogoo yuutuuba keessanii fakkeenyaa fi anammee Sigimootuub haa jedhu. Sigimootuub jedheera. Hayyee eegan kanniin godhe asirratti audio intinii kanaa filattaa jechuudha. Ani filachuun barbaanne hayyee amma gaa guutummaa isaa xumurreera jechuudha. Asirratti gattuun make reviewers instead jedha. Yes in previewed. Hayyee amma kireet godhe kanaaf maadha viidiyoo kana cheek godhe ta'uu isaa cheek godhe gara mobaayil foonii kootti daawulood gochuu qofaa jechuudha. View my orders. Kanin kireet godhe kanan duratti kireet godheera hundi kunu mee amma isa kana cheekaa godhu. Click for previews. Shabakaan koo waan dadhabaa ta'eef malee silaa hin turu. Hayyee mee isin argisiisu hundaafu kun akkuma isin gartan Aburayyaan kunooti jechuudha. Akka kanatti eeganni isinii baase booda maal gootan irraa of duuba deebitaniitu daawulood gochuudhaaf kunooti inni daawulood gochuun nama dhibu. Daawulood and share isii jettu kana qaxxuytan HD HD kunoo kanama feetanis lamaanuu bifa HDtiin gadi bu'aa. Amma fakkeenyaaf HDdhaan gadi buusu HDdhaan gadi buusaa jechuudha. La CD irratti gadi buusa sim kaardii koo irratti kunoo gadi bu'aadha jechuudha. Akkuma isin argitan kana gadi bu'aa jira. Kireet gochuu haala kanaan ni dandeenya. Lama ta'e gadi bu'u jira innan dura dha'elleen isa takka irraan kaasa jechuudha. Kansan amma hayyee viidiyoo kana gadi buuseera jechuudha. Mee haa ilaallu walumaanu viidiyoon amma gadi buuse hayyee kanaa jechuudha. Mee haa ilaallu laa amma gadi buuseera jechuudha. Obboloota koo kabajamoo warri beektan silaa beektanii warri hin beekne irraa fayyadamaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.